Shimaalii fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoo sanagaa keenya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u jechuun jaaladha. Haalaa fi bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii viidiyoo kana dhaggeeffachuun ilaaluudhaan dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Innis maalidha hojjettanii samoona kana biiziin ta'ee ture. Kanaaf viidiyoo hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf obboleettan kiyyaa har'ammoo waan obboleettiin kiyya tokko miidiyaa keerratti naaf dhiyeessi. Namoonni maallaan jedhu wayniin immoo koomentii jalatti wanta akkamii naaf barreessu jettee yaada obboleettii kanaatiin kan qabamtanii jirtan jiraachuu dandeessu. Ergaan kun yoo nama tokko lama fayyaduu danda'a. Ergaa kana naaf dabarsi waan naan jetteefi gara keessan dhufeen jiraan isinii jedha. Dhiifama guddaa xiqqoo shibtaalloon naqabee jira waan ta'eef haala gaarii kan jiru. Kanaafan biizii sinan ta'e. Kanaafan badeen isiniin jedha. Obboleettii kiyya immoo atis dhiifama guddaan isin jedha. Mata duree kee wayniin immoo jechoota tinaaf qoodde namaaf dabarsuu dhiisee guyyoota muraasa turuu kiyyaaf dhiifama guddaan isin jedha. Mata duree kana yoo inni gocha kana waan irraa barattanis ta'e waan irraa barannes yoo ta'e like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Xiqqoo maaliif yoo jettanii amma irraa afnu Itoophiyaa keessatti xiqqoo ishiigaa yaani haalli yeroo mara namaaf mijatu jechuudha viidiyoo waraabuu fi kanaaf yeroo baay'ee biizii ta'a waan ta'eef isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Baay'een isin yaade, baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja hordoftoota kiyyaa warreen yaada gaarii qabdan warreen yaada gaarii naaf hin qabaannes isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan obboleettiin kiyya maaltu ishii mudate seetanii obboleettii kiyya naannaa kanatti hin beeka jechuudha. Idduma kanas dhufee asitti wal barree jechuudha. Ishiitu na dugda duuka dhufe malee jechuudha. Mucayyoon kuni biyya Beirut waggaa 3 fi 6 hojjette. Mucayyoon kun biyya Beirut keessaa waggaa 3 fi 6 hojjettee dhuftee biyya as keessatti Amboo keessatti suuqii banattee waggaa tokko qubaashee turteetti. Mucaan kun jechuudha. Maaltu ishii mudate ree naan jechuu dandeessu. Wanti ishii mudate obboleettii kana. Obboloota kiyya. Wanti yeroo marayyuu ani dubbadhu jechuudha. Jaalalli ijaan qabu jaamaadha jedhu. Dhuguma jaalalli jaamaadha. Dhugaa waaqayyoon isinii jedha. Kan Rabbi namaaf kenne, kan waaqayyo namaa eebbiseen alatti dhugum jaalalli jaamaadha. Mucayyoon kuni kan jiraattu Amboo keessa godina Shawaa Lixaa keessa ta'ee gandi ishiin dhalatti immoo Dirreen Cinneedha jechuudha. Godina ganda Dirreen Cinneeti jechuudha. Yaani akka biyya taaneyyuu ani hin barreen ture jechuudha. Mucaa kana suuqii qabdi. Botaa biraa turtee jijjiirrattee safara nan jiru kanatti galtee jechuudha. Abbaa warra eerumtee jechuudha. Dura itoon eerumii waggaa tokko turteetti. Amma namni itti yaadutti yaaddeetti. Amma namni nama qoratu qoratteetti. Abbaa warraan ishiin itti eerumte kunoo maal ta'ee ture obsee maaltu ishii mudate jechuu dandeessu. Obboloota kiyya. Namichi kun jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf ofii kiyya as keessa baay'inaan jiraadhe hin beeku waa'ee namaa hin beeku. Ani hin beeku jechuudha. Gurbaa kana waan argee beeku hin qabu. Garuu suuqii dhimshirratti haaluma garaagaraa waa'ee suuqii irratti hammam akka nama ga'u akkamitti suuqii banachuu akka danda'anii piroososii nama barbaachisu minaamin hin gaafadhe jedheen mi'a wayitu ture kan arabaa dhufe jechuudha suuqii sana keessa. Achumaanan gaafadhe isaa fidde kana minaamin jennaan akkas naan jette. Achumaan inni asumaan itti siqee wanti ta'ee jechuudha afaan haasaa xiqqoo jechuudha. Achiin akka tasaa ta'e immoo warreen jibbiinan itti galuu jechuudha. Waa'ee gurbaa kanaan beeku. Waa'ee gurbaa kanaan beeku jechuudha. Gurbaan kuni magaaluma kana keessa ganda Amboo keessatti alatti guddate jechuudha. Ijoolleen isaan inni itti falatoo gara warra godina biraarraa dhufan ganda biraarraa warra dhufanii jechuudha. Oromoodha jettee Oromoo kan gowwoomsitu nama jedhee yaaduun. Garuu dhiirri akkuma kan si gowwoomsi jiru kan dhugaaf si barbaadu jiraachuu danda'a. Balbala meeqa ofitti cufuu hin danda'ama jechuudha. Nama ciniintee hin ilaaltu. Nama tokkotti dhiyaatta hin jaalatta hin kabajaa ciniintee hin ilaaltu. Mucaan kun ishii kanaan dubartoota arfaffaaf hojjuu isaati. Mucayyoon kun hin beektu. Itoon beekiin gaa'ela kanatti galte.
dubartoota fuudhu marayyuu ji'a 5 torba wantoota akkasii caala waliin hin turu. Isayyuu kaneessaa dhufte fuudha kana rabaa dhufte fuudha. Inni dhufaa suuqii bantii waan tokko gooti harkaa muxot godhaa gatee badeedhaan. Inni dhufti waan tokko bitti ishii akka ta'e godheetu tabalashessee wayin gurgureetu gatee bada. Tokko mucaa kan garaa qabdu gatee jedhaan. Mucayyoon kuni amma gurbaa kanatti dhuftee isa faana jiraachuu jammartee dhageesse. Gudiisaa jechuudha. Mucayyoon kun bultii kana diigu moo amma toon wanti tokko narra hin gayin. Otoo maallan kiyya hin dhumin. Otoo ilmoon garaatti nanafiin. Bultii kana diigu moo bultii kana hin diigiin jettee gaaffii isiniif dhiyeessite. Otoo isin ta'ee maal gootu? Otoo isin ta'ee maal gootu? Bultii kana hin diiddu moo wajjin hin jiraatu namicha kana? Namni dhugaadha. Yoo yaadaan qabatte yaadi dogoggoraa keessaa ba'uu danda'a. Garuu ati yaadaan hin qabattu taanaan dogoggora sana caala deebi'ee dogoggoruu danda'a. Mucayyoo kanaan maal dhaamtu mee'ama? Isin maal jettu? Yaa obboloota kiyya, obboloota shamarree biyya Arabaa jirtanii. Naman jaalatiin asii ni jira. Garuu eessa akka jaalattanii fi eenyu akka jaalattanii biyyi isaa eessa akka ta'e duubaaf fuuldura namaa beektan malee jaalalatti seenina. Mucayyoon kun akka amma fakkeenyaaf akkanatti himteetti yeroo biyya Arabaa turte balbala isin fayyadamtu miidiyaa irraa hin samaan barre gonkumayyuu namaan barre jechuudha. Garuu as dhuftee taragaaggaatee obsitee teessee waggaa tokko teessee itoo hojjetachaa jirtu namichi kun itti dhaqe. Yoo itti dhaqe yeroo isin jedhu gaaffii jaalalaa dhiyeessee fi namicha kanaa tole jettee fudhatte. Namichi kida ganda kana ta'uu beekti malee Oromoo ta'uu isaa beekti malee duubaaf fuuldura isaan beektu. Osoo isin ta'ee maal gootu? Wanti kun wanti mucayyoo kana mudate too isin mudate maal gootu? Mee isin maafan isa gaaffisaa? Ani akka kiyyatti obboleetti kee wanti isin jechuu barbaadu. Namni ganama badee galgalas hin deebi'u. Ifaan otoo qabeenya kee hin fixiin otoo cubbuu keessa hin seeniin dubartoonni bara kana baay'ee ulfaataniiru. Inni heerumu abbaa warraa isaanii faana wal lolan yoo ulfataan ofirraa baasanii deemu yoo moda hagaan daanii hirmoo gatu. Cubbuu meeqa keessa seenuurra gizeedhaan maladhu siin jedhaan akka kiyya. Gizeedhaan maladhu bayi. Bayi yeroo siin jedhu bultii kee diigi bayi siin jechuun miti. Yaada keetiin namicha kana inni amansiista yoo ta'e of amansiistee taa'u. Shakkii of keessa kaa'aa namichi kun nagatamoo nangatu jettee rarra'aa jiraachuurra keessa kee bakkee tokkotti of amansiistee namicha kana faana nan jiraadha naaf ta'a inni tokko miidha hana nan miidhu jettee namicha kana gara yaada qajeelaa tokkotti gara namummaa tokkotti gara haadhaaf abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii yaada walii galtee qabaatanii jiraatan tokkotti nan deebisa jettee yaadda yoo ta'e taa'e. Garuu dandeettii kana hin qabdu taanaan cubbuu meeqa keessa seenii? Tokkoffaa dhiphina meeqa keessa seenii? Tokkoffaa qabeenya kee ishee achitti gubattee laffaatee bobaatee fidde sana dhabda. Lammaffaa saayikoo kee miidhama. Sadaffaa ilmoo ulfaa'uu dandeessa. Ilmoo ulfooftee immoo qophaa kee bara kana ilmoo guddisuu dhiisiti abbaa warraa faana ilmoo guddisuun baay'ee ulfaata jireenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Yeroo kana immoo maal maftee jetta? Bara kana waaqayyo sodaachuun hafeera jechuudha. Namoonni baay'een amma dhugaa rabbii dubbachuu fi yeroo tokko waa'ee mucaa kanaa toon dubbadhu natti dhufe jechuudha. Yeroo tokko asuma gadi ba'ee safara horsiisa babacheetti jechuudha. Bo'oo keessatti mucaa dhiiraa diimaa wayii gatanii du'aa isaa arge. Baay'ee rifadhe dhugaa waaqayyo baay'ee rifadhe ammana lakkaa namni namaaf du'eera. Booddee nu yoo rakkanne maal goota? Irmijaan taanee fudhachuudhaatti kan waaqayyo sitti dheekkamu kan deebitee ilmoo argachuu hin dandeenye mufii waaqayyo namatti mufatu keessa galuurra gizeedhaan yaada kee sabsabbi gootee namicha kana amansiistee faana jiraattoo ta'e jiraadhu. Namicha kana immoo amansiisuu hin danda'u shakkaan jiraadha jettee keessi kee immoo sitti amana taanaan gizeedhumaan gara maftee tokkootti deemuu siin jedha. Ani yaada qophaa kiyya murteessuu danda'u miti. Hordoftoota kiyya hundumti keessanuu
yaanni kun yookiin mata dureen kun wanti mucayyoon kun natti himatte kun maal jettuun yookiin mucayyoo kanaaf maal deebistu ana akka mataa kiyyaatti dhugaa rabbii dubbachuuf amtuu sa'aaf deemu maaliif seetan waa meeqa badduu ta'u inaaf kan nama sadii gatan nagatuu danda'a maalan beeku nama ciniinee arga ana akka kiyyaatti murtoo kiyya kun isinoo maal jettu mucayyoo kana murtoo ishee fudhattu ani beeku yaada namoota hedduu keessaa kan nama tokkoo fudhattee murtoo itti kennuu dandeessi waan ta'eef obboloonni koomentii jalattiin yaada gaggaarii barreessitan waaqayyo sinaa eebbisuu akkasumatti yaada nama jajjabeessuu yaada nama cimsuu naaf barreessaa sinaa eebbisuun isin mucayyoo kanas immoo viidiyoo kana nu dhufte waan ta'eef yaada keessan barbaadde namni yaada namaa barbaada malee miidiyaa irratti wantoonni garaagaraa akka dubbatamu barbaadu namoonni tokko maqaa ishees akka himamu barbaadu mucayyoon kun kanaaf mucayyoo kanaaf maal jettu mee natti himaan isinii jedha ani immoo garuu sagaleen kiyya namni yoo isinitti jijjiirame ifama guddaan isinii jedha maaliif hojjettan xiqqoo ishee utaalloon qabee jira gannaadha ምናምን በቃ ያኔ ጅረምቲ ተካለው ታለው ነቀበን ፊ ጉዳይ ኢትዮጵያ አድፈ ጥቆሽ ሰቦና ከነው ታለው ነቀበ ከናፍን እዩ ረጫለ ቪዲዮ ጀቹ ዲሴ ቢዚ ነንተ ኤዲስን እንጀዳ ከና ፎርዶፍቶ ተኪያሞ ወሬን ከራ ኢሞቲ ነዱብሳ ጀርተኒ ባየሽን ጃለዳ ባየን ሲንከበጃ ኤቢፈማ ዋቀዩ ስና ኤቢሱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹዳን ነቡኬ ዳባዳ ማሊፎ ጀተኒ ዋንቲ ያደ ከነስኒ ቆዴፊ ነምኒ ቶኮ odeeffannoo akkasii itoo dhageessee namicha kana eegaa jaalattuuf jecha dubbii namootaa fudhachuu dhiistee hiriyaa kee duukaa deemaa jirtu jiraachuu dandeessa. Kanaaf irra caala yoo immoo mucayyoo kana jajjabina wayiniin immoo wantoota ishee baasu barreessuu fi dandeessu kan jedhamudha yaada kana fide. Obboloonni baay'ee yeroo baay'ee gurra hin qabnu waa'ee jaalalaa irratti gurra hin qabnu. nama tokkon jaalatta taanaan jaalatte jechoota namoonni sitti fidan gonkumayyuu namarraa fudhattu nan beeka maaliif anis na dhaga'ee beeka waan ta'eef garuu immoo keessatti namni maaliif naan jedhee namichi kun biyya keessa jira anoo biyya gandaan jira namni kun naa yaadeeti immoo namicha kana afaan akka ani fi waliin taan hin feene immoo maaliif jettee yaaduu dandeessa garuu kana miti dubbiin itti yaadi namni waa malee naasawu namni waa malee dhufee sitti naasawu gizee mala dhuufi nama tokko ofirratti shakkita taanaan waa'ee karaa bultii maaliif qoy maal eenyu kan taaneef nuyi kan gisa meeqa 4-5 fuutee baaftee innaa nuti dhufna immoo innaa isin dhuftan immoo anis achumaan ture jechuudha maaliif kan dhiqaa gootee nuti fayyadamtu namni sababa hubannaa dhabuu keenyaati. Sababa yaada sammuu keenyaa qofa amansiisnee deemnuuf. Sababa marii obbolootaa hin qabneef. Sababa marii haadhaa hin qabneef. Sababa gocha haadhaa hin dhageenyeef. Kan abbaa hin dhageenyeef. Abbaa kee dhagaye, obboloota kee dhagaye. Eenyumtu abboo maatii keetiif. Namni kun siin ta'u taanaan siin ta'udha bakka akkanaas. Siin ta'u taanaan maatiin keessarratti jibbaniiru taanaan maatii keetiin hala deemtee taanaan booddee gaalli kun gaala nagaa ta'etti yaadiin batalaa immoo ijoolleen badaa jirtan ijoollee namicha kana toja keessanii hin dargin miidiyaa irraa wal jaalattanii maatii keessanitti marga ergisiistanii biyya namicha kanaa fagoo ta'e ati godina biraa taatee godina biraa ta'e namicha kana hin beektu fuudhee baasee hin beektu fuudhee jalaa duute hin beektu wanti hin beekne hin jiru maatiin isaa waliin beekanii gandi kee tokko miti. Gabaan keessatti tokko miti miidiyaa wal argite wal jaalatte margatti maatii keetti marga ergee marga erguun bara faashin shoo ta'eera jechuudha. Maatiifuu bugaatti kennamu margi dur hooda jedhama bara kana immoo kolfaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf obboloonni akkasii immoo marga ergisiistanii namicha kana amantanii booleedhaa dhufee namichi kun si fudhatee galu wayyaachuu baddaniitu jechuudha. Baddaniitu gonkuun. Innaa kanaaf aasaa isin irra dheeressu waa'ee akkasii yeroo dubbachuutti ka'ee dhugaa rabbiin isin jaa baay'ee sammuu kiyyaa wanti na ta'a. Kanaaf of eeggannoo godhaan isiniin jedhaa yoo isinitti tole viidiyoo kanaan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbataa mucayyoo kanaaf immoo yaada gaarii yaada jajjabinaa barreessaa fi
Gorsota akkas akkasiitiin immoo wantoota dhaga'een immoo gurra isin buusaa irra nuuf deebi'u hojjetan kan namoota baay'ee jira waan ta'eef mudannoon garaagaraa isinii dhufuu hin danda'a. Turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isin eebbisu. Adda dogoggoreetti immoo dhiifama namni hin dogoggora waan ta'eef dogoggoruu hin danda'a. Haasaa kiyya keessatti dubbii jajjabaa yoon isinitti dubbadhe dhiifama naaf godhaan isin jaa. Shaaloom.